Gini kottu dhaabbadhu na dhageeffadhu. Gini hinaaf faadhiisa kotta. Fati mee maal jetta himadhu? Biyya kanaa bahuun qaba guys. Fati mee Kanaadaa deemuuf doolaara meeqa si gaafatan? $8 Kanaadaa. Yoo namni dhufee taphatan si taphachiisi maal goota? Walitti qabadhees sponsora bitan. Yoo mo'atamte ofati. Mo'atames hin mo'atamnes no matter. Warra dhufee ispoortiin godhu maal jetta Fati? Warri dhuftanii sappoortii na godhan galatoomaa jedheetiin deema dhala. Dhufee ispoortiin godhe no Fati. Ebeluun narraa fe ebeluun hin jedhu. Akkana. Wallahi dhugaa dhabe. Alaabaa fiddaa Fati guyyaa sana. Ifama naa godhaa baandiraa fideen dhufu. Giiftaroota guyyaa sana akkamittiin galateeffatta Fati? Duraa giiftaroota galateeffannaa jira keeka guddaa isaa hojjechiisee jechuudha. Dhageetta warri giiftaroota akka suuraan keessan dudduuba Fatiyaa ta'uu barbaadan leencetti roobsa. Galatooma Oromoo koo jedheen deema malee. Konfidensii kee kana barfati wanti natti toltu. Wallahi dhugaa dhabe. Gastii yoo bantaa Fati. Gastii maaliif hin banne Fatiyyeen? Akkamitti nan bana bara? Soo gastii hin banne dura maal goota Fati? Gastii kan hin banu dhiifama naa godhaa xabadhee ka'e. Itti fayyadama qofa barbaada. Maallaqicha laalee dhufee ka'een isin wajjin gastii sanii. Mallaqni geem irraa argamu maal bituu danda'a Fati? Yookiis lafa bituu danda'a. Waan biraa hoo maal bita Fati? Makiinaa bituu danda'a. Eessarra bituu danda'a Fati? Finfinnee irratti. Akkas taanaan hundi keenya taphachuu qabna ree Fati. Maallaqa hedduu argattan. Argitanii Oromoo? Waa hedduu godha. Dhugama jiru dubbatti si ilaalfa fakkeessuun beektu argitanii? Akkas ennaan amma ittiin hin haafina. Garuu natti hin muufatina. Itti fufi Fati. Namni akkatti isinitti dubbatu ni jira. Hin jiru. Warra fakkeessuun maal jetta warra isintu na giddisiisee isintu taphadhu naan jedhe malee an tapha fedhiin qabu taphaa fedhiin qabu warra jedhu umma maal jetta Fati? Isintu taphadhu jedhee na giddisiisee malee ani taphachuun feene. Gijiba guddaa namni nama kadhatu jiru. Odoo ati takkattiin taphatee warra sadii taphatu jira itti Fati. Nama amma tapha 3-4 taphachuu deemu jira. Ni warra seenaaf. Hin qaaffatanii. Argitanii Oromoo? Tadarbaa ishii makiinaa diimtuudha. Kunoo laalaaman makiinaa diimtuu barbaadaa jira. Laalaa Fati makiinaaf leenci ganaadhaa bar. Leenci leenca barbaada Oromoo. Fati hadhaa miti bartamni miira keessaa bayi. Gastiisanii. Fati jechuun kolfaa miti boo'ichisiitu jaalala nama qabsiisa. Itoophiyaan jaalala Kanaaf bira dhaabbadhaa mucattiin dhugaa dubbattii guyyaa tapha isii bira dhaabbadhaa yoo ofii keetii leencaaf qorxummii kennuu hin dandeenye sheerii godhiif namni hundi arge hirmaatuufi. Fati jechuun nama fiqiriiti. Fati jechuun nama hinaaffaan beeku. Fati jechuun nama kuufaanfata nama godhu. Fati tana yoo keessatti ilaaltan miidhamtuudha miyyoon tun. Waa hedduu dabarsiteef nafsee isii rabbiin kororksii jala baasee kun har'a asiin ga'ee jira. Sheerii godhaa viidiyoota nama hunda qaqqabsiisaa guyyaa tapha isii ammoo hundi keessan namni Oromoo taate Oromoo ta'uu baatte dhuftee akka bira dhaabbattamoo kabajaan si gaafanna. Fati jechuun kolfaa miti boo'ichisiitu namoota garii tara. Ani Fatiyaa tokkoffaa wanti natti toltuun maali beektanii? Konfidensii mataa isii qabdi. Namatti hirkattee jira. Dhugaa dubbatti laala. Akka shamara tokko kijibumaan akkas fakkeessu osoo hin taane waan jiru kana oluma baatee sitti himtisi. Nama jechuun nama akkanaati.